Welcome back. In today's class, we're going to learn how to talk about weather. I've prepared a short conversation that you can practice with your friend or maybe alone, because this is one of the best way to improve your English very quickly. Kutaarraa kana keessatti wanti ilaaluuf deemnu haala qilleensaa akkamitti akka haasofnu ilaallaa jechuudha. Kanaan wal qabatee haasawaa gabaabaa tokko kan inni isin qopheesseetu jira. Anaa fi nama tokko jidduutti kan ta'u jechuudha. Maaliif jennaan karaa gabaabaa dafanii afaanitti baran keessaa isa tokko jechuudha. So, let's get started. Haa eegallu. Just to remind you, I'm A, okay? Ani A jechuudha. I'm representing myself as A. Yerondayo okay timbake busamti. So I'm gonna start the conversation now. Okay. How is the weather today? It is sunny. Is it hot? Yes, it's hot today. How is the weather in the morning? It's cool in the morning. Is it raining now? No, it is not raining. How is the weather in winter? It is cold in winter. Do you like rainy weather? Yes, I like rainy days. What's your favorite weather? I like sunny weather. I like sunny weather. So, haasawni isa kana ture. Waa'ee haasawa amma haasofne kanaatti wal qabate wanta takka seenne haa wajji ilaallu. Ergasii xumura irratti haasawicha al tokkoon irra isinii deebisa. Akkasitti xumuramaa jechuudha kutaan irraati. So, talking about the weather jenne arraanta manne haasofnu waa'ee haala qilleensaati jennee jirra. So, jalqaba irratti gaafiin koo how is the weather today ka jedhudha jechuudha. Haalli qilleensaa akkamii ka jedhuun gaafadhe jechuudha. So, akkuma yaadattan pronunciation tokko tokko sirreessuudhaaf today jechaa kan baane today akka goonu. Okay? Today te jettanii eegaltanii jechuudha. Today. So, how is the weather today? Haalli qilleensaa akkamii jedhame al tokko. Jettanii bakkuma jirtanii? Yaa akkasii jedhama. Itti aansee deebiin deebi'ee it is sunny jedhe. It is sunny. Haalli qilleensaa guyyaa irraa maal jedhe? Sunny. Aduudha. Okay? Yeroo aduun qajeeltee baatu yeroo duumessi tokko hin jirre sunny day jedhama. So it is sunny jettanii deebistan. Maaliif jechi sun jettu aduudha. So sunny yeroo jedhamu aduu jechuudha. Guyyaa aduuti jechuudha. Aduun qajeelee yeroo baatu jechuudha. Sanbooda maalan gaafadhe? Is it hot? Maaliif asirratti hintii naa kanneen jira? Aduudha erga jedhe. Yeroo garii yeroo aduun sirritti baate oo'uu dhabuu danda'a, oo'us danda'a. So saniif is it hot? Gaafii isa kanaatu kana fide jechuudha. So is it hot? Is it hot? Jettee gaafatte jechuudha. Ni ho'a? Amma isa kana it is hot yoo jedhe itii kana gama duraati yoo fide ni ho'a jechuudha. Gaafii deebisuudhaaf easy gama duraa fiduu qofa jechuudha. Is it hot? Is it cold? Is it jecha akkasii gaafattu jechuudha. Ni ho'a? Maal deebise? Yes, it is hot jedhe. Yes jedhe. It is hot today jedhe. Okay? Eeyyeen har'a ni ho'a. Sanbooda maaliin gaafadhe? How is the weather in the morning? Ganama yookiin yeroo ganama qilleensa akkamii jedheen gaafadhe jechuudha. Maal jedhee deebise? It is cool in the morning jedhe. Ganama yeroo ganama ni qabbanaawa jechuun jira jechuudha. Cool. Okay? Sanbooda gaafiin itti aansee gaafadhe. Is it rainy? Is it raining now? Is it raining now? Sababni nan kana gaafadhee fi ni qorraa yookiin ni qabbanaawa jedhe ganama. So tarii roobuu danda'a jedheetiin gaafii kana gaafachuu danda'a jechuudha. Is it raining now? Okay? Isin kana kan gaafachuu dandeessan nama tokko bilbilaan kan walitti haasoftan kan biyya biraa jiru jechuudha. Okay? Maaliif ati haala qilleensaa achi argaa hin jirtu waan ta'eef. Is it raining now? Amma roobaa jira? Okay? Yoo roobaa jiraate yes, it is raining jedha. Yoo roobaa hin jiraanne immoo akkana jedha jechuudha. No, it is not raining. Odoo roobaa jiraate akkam jechuu danda'a? Yes jedhe. It is raining. Not yes irraa ni baasa.
Yes. Erga jedhee booda. Okay. It is. Nootiin asirraan baati. Raining. Yes, it is raining jedha jechuudha. Okay. So amma roobaan jirreef no, it is not raining jedhee jechuudha. Okay. Lakkii amma roobaa hin jiru. Gaafiin koo katte aanu how is the weather in winter ka jedhu jechuudha. Haalli qilleensaa yeroo bonaa akkamii ka jedhudha jechuudha. Bona keessa qilleensi akkamii kan jirudha jechuudha. Maal deebisee? It is cold in winter jedhe. Winter keessa yookiin immoo yeroo bonaa haalli qilleensaa ni qabbanaawaa jedhe. San booda maaliin gaafadhee? Do you like rainy weather? Maaliin jedheeni? Do you like rainy weather? Asirratti rain jechuun rooba yoo ta'e, rainy akkuma reefu sunny jedhamu sana. Sunny'n yeroo aduun jirtu yoo ta'u, rainy jechuun yeroo roobaa. Rooba yeroo hunda haala qilleensa roobaa jechuudha. Okay. Haala qilleensa roobaa ni jaalatta. Akkuma reefu yeroo aduu jennutti rain'n immoo yeroo roobaati jechuudha. Okay. Do you like rainy weather? Haala qilleensaa yeroo hunda roobuu san ni jaalatta jettee nama takka gaafatu barbaadde akkasii gaafata. Maal deebisee? Yes, I like rainy days. Guyyoota roobaa nan jaaladha jechuu jira. Yoo nama hin jaalanne ta'e no, I don't like rainy days. Yeroo roobaa sana nan jibbaa jechuu jirta jechuudha. Gaafiin itti aanu maal jedha? What is your favorite weather? What is your favorite weather? Asirratti favorite hin jennu baay'inaan favorite yeroo jedhamu ni dhaga'ama. So favorite jennaani wanta hunda caalaa sitti tolu jechuudha. Wantoota jira, wantoota san keessaa wanta sitti tolu irra jaalattu jechuudha. Favorite jechuun. So what is your favorite weather? Haala qilleensaa kamtu sitti tola, kamtu irra sitti jaalatamaadha jechuudha. Okay. Maal naa deebisee? I like sunny weather. I like sunny weather. Haala qilleensaa yeroo aduun akkasitti qulqullooftee baatu sanan jaaladha jechuu jira. Namni yeroo roobaa jaalatu maal jedha? I like rainy weather. I like rainy weather. Namni haala qilleensaa yeroo duumessaa jaalatu I like cloudy weather jechuu danda'a jechuudha. Yookiin immoo I like cloudy days. So al tokko viidiyoo irra deebinee haa dhaggeeffannu. Okay. How is the weather today? It is sunny. Is it hot? Yes, it's hot today. How is the weather in the morning? It's cool in the morning. Is it raining now? No, it is not raining. How is the weather in winter? It is cold in winter. Do you like rainy weather? Yes, I like rainy days. What's your favorite weather? I like sunny weather. I like sunny weather. So barumsi keenya kan waa'ee weatheridha yookiin immoo haala qilleensaa jedhu, talking about the weather ka jedhu asirratti raawwata. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like godhaadha, akkasuma hiriyoota keessaniif share godhaadha. Isin immoo wanti isinirraa eegamu bakka jirtanitti nama wajji shaakalu, yoo nama dhabdan ifuma keessanii wajji kophaa teessan teessanii shaakalu jechuudha. Akka nama A fi B taatanii akkuma nan qindeessa kanatti isinis kophaa keessan teessanii ifitti haasoftu jechuudha. So kuni karaa bareedaa namni tokko afaan dafee itti baruu jechuudha. Barumsa biraatiin yeroo biraa hamma walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.